Adaraa keessanii waan kanarraa sirriitti of eegaa. Waaqayyoon balaa akkanaa isinaa oolchu. Akkuma argaa jirtanii baraddistiin kun yeroo baay'ee namoota baay'ee galaafachaa jira jechuudha. Agartanii baraddistiin kun jechuudha laa. Of eeggannoo cimaa godhaa yeroo baay'ee baraddistiin akkanaa kun isin galaafataa jechuudha. Adaraa keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftan hin beektan waan ta'eef sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Yeroo buqqista ittiin dhiyaatina. Haga inni xiqqoo rab jedhutti hin buqqisina. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo. Nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti agartanii sagalee kiraaritti irra jiran irraa balleesse. Viidiyichi kun dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'eedha, namoota baay'eedha. Namoota fuula irratti miidhaa geessanii qaama isaanii irratti miidhaa geessanii viidiyoon kun jechuudha. Viidiyoon akkanaa kun jechuudha. Baraddistii kana sirriitti of eeggannoo godhaa. Inni moofa'e taanaan inni keessattuu baraddistii sun moofa'e taanaan ittiin hojjetina. Baraddistiin haa taa'u yookiin gataa yookiin irratti hin hojjetina. Baraddistiin kun fanadda'ee qaama keessi balleessa lubbuu keessi baasisiisa jechuudha. Akka mucayyoon kun amma lubbuun ishee hin baate kaarga maaliif daffaan irratti gannamee lubbuun hin baatii jechuudha. Akkuma argitan kana fuula ishee irratti nam'ee isin booda luka ishee irratti gadi nam'ee jechuudha. Isin galee kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa ijoolleen mana madaamii hojjettan hundi keessanii kan akka kootii jechuudha. Of eeggannoo guddaa godhaa rabbi. Waaqayyoon nama haa eegu. Waaqayyo biratti illee immoo abbaan of eeggachuu qaba yeroo baay'ee. Isin galee maaliif yoo abbaan of eege waaqayyoollee si cinaatti ofii keetii cinaatti si eegata jechuudha. Si eega. Okay? Waan hundumaa waaqayyotu na eega jettanii raawwatanii hin taa'ina. Ofii keessanii waan badaatti hin deemna. Ofii keessaniis irraas qoxxaba. Yoo ofii keessanii irraa qoxxabda waaqayyo isin tiksaa jechuudha. Isin galee kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha. Baraddistoota akkanaa kanarraa ijoollee baay'eedha jechuudha. Kan mana keessa fanadda'ee kan ani keessattuu daa'imuma arabootatti akka baqa waanumti kun isin wannoon hin jenne rabbi ofii keenya illee lubbuu dhabne daa'ima illee lubbuu isaanii dhabsisne jechuudha. Barra waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Waaqayyo inni nagaa nu baase nagaan biyya keenyatti nu agalchu waan kanarraa sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedhe hordoftoota kiyya. Kanaaf ijoollee baay'een wanta kana irraa kan hin beeknetu jira. Baraddistii kana namni hin beekne hin jiru. Suuraa isaatis isinii maxxansa jechuudha. Yeroo baay'ee manoota keessatti hin deddeebi'a wanta kana jechuudha. Dhugaa anama yeroo baay'ee beektaa yeroo muddame malee baay'inaa isaatti yeroo muddameen itti hojjedha jechuudha. Bakka waanuma kana waan argeef na sodaadha bakka. Waan kana waan argeef baay'ee sodaadha jechuudha. Nama sodaachisa. Waanuma kun amma miidiyaa irratti argaa jirru akkaataa nama gochaa jiru kan irratti argu na sodaadha. Yeroo muddame qabu garuu yeroo muddamu baadhoo barreessee kaa'attaru jedha. Maal rakka ragaa jedhee haa dafu maal rakka dhiyaan. Sootanu jedha waan daddafee yoo sa'aatii lamatti nan xumura jedhe dursita nan irra godha waasan. Bakka haa dafee dafu maal rakka dhiyaan. Na waan akkasii godhaa. Amma yeroo baay'ee kuni dafee bilcheessaa dafee waan tokko si faxasiisa. Garuu immoo adagaa qaba. Keessaa garuu aaddisiin akkasuma daamatti keessaa baraddisiisu yoo moofa'e ta'e yoo jallisaa fa'aannooti nyaatame ta'e olu taala. Isin galee olu taala. Daftaniis akkuma inni wannaa ta'e sanii hin buqqisina. Akkuma yookiin ibidda dhaamsite sanii hin buqqisin. Afuurri isaa gaggalee gizee inni irra gabbi jedhee ibidda dhaamsitee afuurri isaa gaggale malee. Gaggalee jedhe qaawannoo kan qaawwatti qadaaddu sanii akka qadaaddu xiqqoo sanii irraa buqqista. Isumaa sanuu jechuudha. Hafuur isayyuu afuura yaa baafatu. Erga qabbanaa'ee ka'e immoo erga afuura achi keessaa fixee ka'e kan xiqqishuutti qadaadamtu qaawwa isaatti qadaadu san ammas irraa banta. Inni gaafa inni irraa bantu sunillee xiqqoo ishee afuura san hin yaasa sirriitti yaasee yoo xumure baraddisiisan banuu dandeessa jechuudha. Yoo inni xumurate malee hin banina. Maaliif daffa waan ta'e ukkaamame waan ta'e asii fuulatti sin taalaa jechuudha. Ijoolleen hin beekne amma akkasitti banuu jechuudha. Kun immoo sin galaafata. Fuula keessa sin galaafata. Qaama keessa sin galaafata. Luka keessa sin galaafata. Bakka waa lubbuu teeteellee galaafachuu danda'a kun. Daffaa waan ta'eef sinii galee. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Of eeggannoo guddaa sin barbaachisa yeroo waan kana hojjettan. Sirriitti of eeggannoo guddaa. Akkanumaan akkuma ibidda amma namoonni tokko fa'aa ibidda jala dhaamsanii ibidda jala dhaamsin kan banuu fi dantu fa'aatu jira. Kan yookiin immoo wannoo san irraa buqqistantu jira odoo inni qilleensa isaa afuura san baafatee fixeen qaawwa san irraa kan buqqistan fa'aa jira. Kan qadaaddoo gubbaatti xiqqoo qadaadessan jechuudha. Kan bakka afuura yaasuni san.
inni akkam gootan duraan dursanii akkuma mallee lammata seetti makka isinii galutti jechuudha. Ijoolleen hin beekne, ijoolleen beektan hin beektan, ijoolleen beekne fan ibsaa irra caalatti jechuudha. Yeroo amma fakkeenya nyaata kana hojjetanii moofas ta'e addasiis ta'e yaa'u moofatti hojjetinaa isin jedheen jira akka jala sarareetu baseetti moofatti hojjetinaa. Baradisiisu moofa itaanan adagaa qaba waan ta'eef dhiisi bakka hojii madaabis nyaatu hojjedhu hin tokka'aa jedhiin akkasumatti si galee addisii yoo ta'e agas hundaamati. Addisicha san maal gochuu qabdanii yoo nyaanni sun ga'eedha notifikeetii daqiiqaa qabattee beekte ta'e duraan dursi ibidda jala dhaamsi. Ittiin dhiyaatin fi ibidda jala dhaamsiti haa qabbanaa'u taa'e. Yoo inni ammallee afuuricha san akkuma qadaaddoo san keessa xajjedhee bade deebitee afuurannoo qadaaddoo kan xiqqishuu gubbaatti qadaadsan bilqaa xiqqishuu sana gartee qaawwa isaa qadaadsan ishii amma sirraa buqqista yoo inni dargab jedhee ka'e jechuudha. Erga inni illee amma afuura san immoo yaafatee fixateen boodatti immoo qadaaddoo bardisiisanii banuu dandeessa. Malee olu taaltaniituma akkuma inni jiru isaatti bantan taanaan of galaafattanii lubbuu keessan galaafattanii fuula keessan galaafattanii qaama keessan galaafattanii waa baay'eetu sin galaafatamaa jechuudha. Sin galee inni haayiliidhaan waa ukkaamamee jiru hidhu taala wanni achi keessa jiru bishaanii midhaanii wanni achi keessa jiru maradee hidhu taalaa jechuudha. Qaabeetii maradee guuta jechuudha. Sirra garagalee hafeetuu qaabeetii guuta jechuudha. Akkasitti beekuu qabdan. Kanaaf of eeggannoodhaan yoo hojjettan baradisiisan haala isaatiin sadarkaa isaatiin deemtanii hojjechuu qabdanii jechuudha. Ani tanaan dura moofa'ee gatee beekaa ammallee kan lammata amma gatuufan jechuudha. Lamman illee moofa'ee jira waan ta'eef isa sadaffaan addisiidha. Amma isa sadaffaan hedduu hojjedha. Lammata amma immoo kan amma immoo lammata haallee nan gata jechuudha. Sini galee dura tokko gateen jira. Ammallee lammata gatuufan moofa'ee jira waan ta'eef nan sodaadha. Qaata gatinaan jette madaamit ko jechuudha. Maaliif hin hojjetin isatti gatinaan jette shinillee jechuudha. Addisii bitteerti. Addisii itti hojjedha. Baqa. Kanaaf addisuma saniyyuu ani bakka garuu addisiin haga sun daamati beektanii akkana isiniin jedhe kanatti fayyadamtan taanaan haga sun daamati. Si galee itti dhiixanii wannoon jedhinaa gisee inni amma daffu kana irraa siqaa. Yeroo inni daffee amma ga'ee beektanii ibidda jala dhaamsee haa qabbanaa'u irraa siqi. Ati isa waliin goggodhinaati. Inni akkana isiniin jedhe. Kana dhaamse kiyya adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Waaqayyo isinaa eegu bakka jirtanitti isinaa tiksu. Ijoollee keenya sirriitti of eeggachuu qabdan. Ijoollee keenya waan kana yoo hojjettan. Kuni dhaamsi koo qimamocha mana madaamii jirtaniif hunda keessaniif. Anaafis si'iifis hin ta'a hundi gorsi kun jechuudha. Nama qaban irratti nama beektan irratti isin hunduma keessaniif hin ta'a isin jedha. Kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti tole sheerii laayikii gochuudhaan namoota bira akkanaa ga'u taasisaa. Ijoollee qimamocha mana madaamii jirtan biraan akkanaa ga'u taasisaati akka lubbuun isaanii hin baane akka miidhaan tokko qaama keessa irra geenye waliif dabarsaa. Sinin jechuun jaaladha hordoftoota kiyyaa. Egaa warroonni immoo chaanaala kiyyaaf saaraa taatanii sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Sinin jaaladha sinin kabajaa hordoftoota kiyyaa. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kiyyaalleen adeemaa jiru adaraa keessan ijoolleen dhuftanii viidiyoo keenya daawwattan laayikii naa godhaa. Harka mamaattiin kaffaltan waan beeknu waan irraa argine waan miidiyaa irratti argine waan sammuu keenya keessatti yaadne wal gorsinaa walirraa baranna nagaa ta'a fayyaa ta'a sinin jaaladha sinin kabaja. Baay'ee baay'ee.